Ashama akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota sooretti YouTube. Egaa har'a hojii haaraadhaan walitti deebinee jirra. Wanti nu hojjennu marble cake yookaan immoo zebra cake jedhamee beekamudha. Namoonni channel kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii channel kanaa ta'a. Kan immoo nu waliin turtanii galatooma an haa dhufuu siniin jedha. Amma garuu hojii isaatti wantootni nu barbaachisu hanqaaquu 4. Sukkaara kaappii tokko, dhadhaa kaappii tokko yookaan immoo stiikii 2, sanaan booda sirriitti waliin makna. Baking powder فلانة 2, فلانة شوربة 2, سوقد يكون أشربه فلانة شاهي توك, فانيلا فلانة شوربة توك. فانيلا أني كأنجلهم فيدمي كداكو سالي فيدمو دندسني ريسيبي رتي ركنا هنك أبو. أنن كابي توكو كبر باجسو أن ولا كان متنك ولا كامو بودر رتنا كوفني. داكو كابي سدي تكو تكو ران تنقا ولي مكا كافي مويتي دبلتني. Aannan duraan hambise sanan itti fixe. Eeggata yeroo waliin makanii. Amma aannan fallaana 3 fi daakuu kakaa'oo fallaana 2 waliin makna. Saniin booda isa sila qopheessine kara kanatti daballaa jechuudha. Qixxee gochuu dandeessanii angaruu kara xiqqoo isa chookoleettii godheen isa kaan immoo irra caalaa godhee fayyadamuu barbaade. Egaa akkuma argaa jirtaniin bukoo saadii ittaane chookoleettii duraa duubaan walirra keessanii hamma
bukoo keessan xumurtanutti itti fuftu bifa wal fakkaataadhaan. Eega akkasitti qajeelfannee booda design goona. Toothpick fayyadamuu dandeessanii dudduuba fallaanaallee ani chapstick fayyadame keessoodhaa gara bakkeettiin godhee isin design feetan gochuu dandeessanii. Oven keenya preheat goona. Degree Fahrenheit 350 daqiiqaa 40 bilcheesse. Eega bilchaatee bahee kana fakkaata. Baay'ee bareeda. Egaa kan hadhaaf siniif qabadhee dhiyaadhee kana fakkaata. Yoo viidiyoo kana jaallattanii like share gochuu hin dagatina. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaattiin isiniin jedha. Kun Sooretti Tubeedha.